Ashamaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilulee qophii keenya guyyaa har'aan odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Qaamoleen nageenya waloo Itoophiyaa wal dubbisuu fi opereeshinii qindaa'aa gochuun humnoota faallaa nageenyaa ta'an dadhabsuu irratti argamu. Raayyaan ittisa biyyaa gaachana uummataa ta'uu isaarraan kan ka'e nageenya uummata isaa tiksuu hojii isaa ijoo godhachuun biyyattiitti qilleensi nagaan akka bubbisu gochuu irratti argama. Rakkoolee Itoophiyaa fi uummata ishee miidhan qolachuun nageenya bu'uura cimaa irratti ijaaramee galmaan ga'uuf raayyaan ittisa biyyaa dirqama isaa bu'a qabeessa ta'een ba'aa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa eeraniiru. Raayyaan garee shororkeessaa shanee harka gabaabsuu fi hawaasni jireenya nagaa akka jiraatu aangessuun dirqama nagaa fi misoomaaf amanamaa ta'uusaa ifoomsaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa aantummaa isaa hanga wareegamutti hawaasichaaf agarsiisaa jiru cimina isaa kan agarsiisudhas. Odeeffannoo biroon finxaalessii wayyaanee waraana labsuu fi qeerrootti fayyadamuudhaan leenjii hin arganne argachuuf karoora diigumsaa rakkasisaa jira. Dabratsiyoon hooggansa aangoof seexana waliin hojjechuuf qophii ta'uusaa ergamtuu mootummaa Eertiraa Jeneraal Iyyoofessaa yookaan Haliibaay waliin marii gaggeessuusaa odeeffannoo argamee ni ibsa. Haasaa isaanii keessatti haguuggii qeerroon Tigraay waraana Eertiraan butameera jedhu fayyadamuun dargaggoota Tigraay kakaasuun saawwaatti leenjisuuf walii galteerra ga'uus dhagahameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya asumaan golumnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.